نرى الفوت مو نبرة نرى الفوت تيدنا تم توصيف جايتشو أوكي نرى الفوت تيدنا تم توصيف جا إيش أما سن إيش دي فمس جافت إيجي رامس بقى دي فما خير سفر وانا إذا كسرنا تم تفوهم بري يجون لا كيف رقم أما أنسي جاف إيمان على سجيسون دندامون دند mana yala tumisan tum tisani fun angeysini ilmo tena geysu diyam tejo ilmo kawanan wana ilmo matan ki jiradu ilmo jirati kasir rabbi sirra galche fana gatai ko gatai tamam telefon khana sikkel gatai askan telefon khana mo gol la duro ma la tamti koy hay telefonan isna deso galtecho sin desin dagefadu telefonan ina deso galtemi anilani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تفرتو كينيو دي كيسانو باغانا غانو جيراتن فيا قبطن جيرو جيرين كيسان حالي گلين سمال فقال سين جنة دچاني دومني جيرا كبجمتو تفرتو كينيا غويا هربا فيديو اجابات ko qawadde sin yaad jira namichi yaada kana kenne galatom ulfaadhu sin jira echara ibalu kan ke maqahin dayu mali jaartin ti ulfaaw dhageetanii jirtanii sila guyyaa xurii laguu itti dhufu irra dabre akka jiru naaf himtee jirte echara kabajamtoo tafrtoo keenya kana nama wayititu yaani inni naa kenne kaameraa kaadhuuti abdii yookaan mucayyoon tun si sobuullee waan dandeettuuf jechaadha mana yaalaa geessi cheeggoosisi viidiyoo televijiina laalchisi yookaan televijiina yookaan immoo dhiiga laalchistu malee wayii fi wanni kun waan biraatiif deemtee hinaan jedhanii bilbilanii naa himan galata'uu nama saniin jedhee jechaadhaan illee akkuma yaada nama sanii fudhee kaameraa kiyya kaayadhee dhugumaan ulfooftee moo la dhugaan ulfooftan jedhu mana yaalaa si keessaa beena jedhanii hoyin waan isin naan jettu laallaa kana hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedhan gara kiyyaan ulfaa'u isii hedduu na gammachiise isin ammoo ulfaa'u kanarraa gammachuu hin qabdu ani yeroo duraatiif waan akkanaa argichadha kana kabajamtoota warta keenya hanga dhuma sagantaa kootii na hordofaa isiniin jedhan. maal godhu jirta bishaan xiqqee isa qabdi haa maal taasisa maali bishaan xiqqee isiree ana kafala wayati kafaltaasa ati kafaltoo ishtamam xiqqeesseef kamati nagame naganaa oolte bareeddooti hedduu si yaadeedha hedduu na yaadde maalire hedduu si yaade dhugaa akkana si yaadeen beeku wanti kana si yaadne amma mee kai maal shaaworii seeni qaama dhiqadhu akkamiin shaaworii seeni akkamiin ta'a na dhaggeeffadhu kaasiima shaaworii seeni qaama dhiqadhu tolfadhuuti bakka yaanu jira bakka deemu jira eessiyaan har tokko deemuu fadhoon yalla daf maali uffatu sin jedhee dur eessaan uffata deema yoo miti dura uffata uffachuun duratti shaaworii seeni si galaame shaaworiin seentaa zana fata jettaa seeraanin dhiqatta maaliif ta dhaggeeffadhu habiibiiti an dhugaa dubbachuudhaaf edallee siimee jira akka ati ulfaa'uu kootiif gammachuu guddaa qabu kanaaf kennaa addaa wayillee si kennuu barbaada atillee ulfaa'uu kan kee kan akka gad jirtu naa himtee jirta garuu dogongora waa yaadaa jirtuuf kanaaf qaama dhiqadhu shaaworii fudhu tottolfadhuuti akkasitti mana yaalaa geessinee yaani cheeksi goosisuu barbaada. mana yaalaa deemnee dhaggeeffadhu kaa na dhaggeeffadhu kaa maali si dhaggeeffadha ani dhuga madeeraas hin jedheemi hin dhaquun fadhu khalaas jechuun ilmoo kiyyaa bar amma marsiisuu hin danda'u ni deebisee ma wayi nama biraa irraa ol diqaalaa wayii ulfooftise an irraa ulfooftee bar hin fadhuu naan geessin kana ifaa kootte dheedhe an cheeggodhachuu hin danda'u waan hin dandeessee dhaggeeffadhu kaa waan siimaan xurii laguu urga sirraa hafee guyyaan arraffaan kana takka lama sadii afur ulfaa'uu kiyya kun dogongoraa jettee akkasi edallee bogaa bulte anammoo gammadee jira amma taas gabbooftee jirta alhamdulillah dhaggeeffadhu kana naa taas gabbaa'uun kan kee anaaf gaariidha na dhaggeeffadhu maali tu na dhaga'i kaa maali duba akkam akkaan si ta'uu barbaaddan maalis shee dhaggeeffadhu doktorri nakki naan jedhee bulii 3 bulii 4 bulii 5 hatta 7 mucaan hin jira moo hin jiru adda baafachuun nama dhibaa naan jedhanii jiran adda baafachuun dandeettuu naan jedhanii jiran khalaas hin fadhu na dhaggeeffadhu kaa adda baafachuu fedha kaan hin baafattu ka ulfoofteertu kan seeraan cheeggodhuu barbaada hin dandoo narraa harkaan gattaa'i ayyaa fayyaan qabu seenne maal taatisa maal taatee maal mucaa kee adda baafachuu hin danda'u hin dandeessee maal fayyaa sammuun sin daleetu
Hindaquu hin fadhu mana hakimaa dhaquu hin fadhu. Maal ulfaa'uu kan kee kana shakkite moo maalidhe? Bakka fideechee gosaa beena jireen dhugaa ta'uu mirkaneeffachuu qabaan maal taasisa? Kan gatii. Maal hin fadhu hin jaaladhu hindaqu. Ati eega afaan kiyyarraa na dhamanneef jechuu natti illee dubbatiin. Mee as dhaabatu. Barsittiin immoo jiraabdi. Natti himin maal natti hin tarii? Annuu sitti maaramaa natti hin tasa? Ay kanamni namas si gorsee si fideemi. Gorsa namaatiin malee gorsa namaatiin baa gorsa namaatiin deema. Eewa gorsa namaatiin gabbaata gorsa namaatiin ol deebita natti jechuudha. Kanaafuu intala kana si dogola jiru tana bira tuuna raadiyam kee yitti. Intala miti yaa. Eeggifadhu siifin hima. Eega afaan kee amanneeti. Eega ana namanne na jaartii na namanne nillee hin dhaqu. Nillee hin fadhu. Isin amanuu siin jedhee anam. Kalaas ulfooftee ta ulfaa isin nyaanyittee ishii tolee fudhadhe jedhee bara. Garuu chee godhuun dirqama. Hin fadhu. Eega kana taate kaniina nyaadheetiin garaa baasoo taa'u. Dhageeffadhu as garagal. Maal? Maali natti dubbatiin natti dubbatiin. Dhageeffadhu kaasitti maal? Kiniini nyaadhee garaa obbaasaa kana of afaanii haqe. Kiniini nyaatoo miti yoo mucaan kun akkuma tasaa ta'ee wannummaan takkattiin sirraa bahe akkasitti fuudheeti mani dhayisiinsa. Mucaa waggaa jaha ajjeesse sin jedhee sitti mana. Wallah mucaa waggaa jaha ajjeesse sin jedha. Mani hidhas. Sin qaamachiisuusa. Maaltu na qaamachiisa? Mucaan kee akka garaa keessa jiru akka waan nama mucaa waggaa jahaatitti ilaala. Wallaahi. Waaka. Laal bishaan cufii bishaan irraa tuqamteessa. Argineeti laal. Astaghfirullah. Na dhageeffadhu Maali? Na dhagaye. Dhagaysitti maal? Barma salaan bareedaa dhiisiree. Maal bareeda kun xurii maal? Xurii maal? Gattaa'i qoo gattaa'i tamam. Telefoona kanas kan eeyyee. As kan telefoona kana gola. Dura maal laaltaa miti koi? Hai. Telefoonaan isin dheessuu eegaltee jechuu. Sin dheessini dhageeffadhu. Telefoonaan inni dheessuu eegaltee mi? Ani illee niin janaajan. Injana miti amma. Injana. Uffatu argine dubbii jijjiiruu waan Firraa baaseetiin kan inni nyaadhee jechuu. Janaajan eegalee. Bakkaan itti dhaladhee bakkaan itti guddaddee siin garsiisee jechuu haa gaafa sana. Argine. Okay. Amma hayyaa dadda. Eegi telefoona bishaan cufii bishaan karaan wajjin kafaltoo. Nooma ka dalagee kafalu sanoo. Ma dhageeffadhaan gaariilee. Akkam natti dubbatiin. Natti dubbatiin wayaa kana. Mana yaalaa na doktora ajaa'ibaati. Kiyyeega sin amansiifne. Amanee bar. Bakka hin dhaqu hin fadhu. Ana amanee bar. Ana amanee bar. Waan hin dhaqu hin feenoo hin fadhu hin dhaqu firra hin baasa kan inni nyaadhee. Hayyaa sii bar. Hin dhaqu ati duraan akka afaan namaatiin deemtu ni hin beekan. Akka afaan namaan siyaasinatti fide ammaa hin beekan jechuudha. Waan koo jechuudha. Siidoo waltee. Mucoontu sabu jirti. Akka isin garaa qabduuf akka isin garaa hin qabne mana hakimaa geessee mana marii. Us hin beekumtanii siidha. Naan bilbilee. Siifi isin uzdanuu haadhaara walii baanoo hattuu isuma sana hojii jiraatta ganaatti. Eega isin sun jechuun an akkatti fuula keetirraa si beeka jechuudha. Amma isin naan bilbilee. Isin siidha waltee diti. Isin na gorsaa. Isin si gorsee. Ati isin si gorsee. Tun dhugaa dubbachuudhaaf akka isin si gorsitanii hin beekan. Maalitti argite? Akkanitti argamu. Akkan afaan keetirraa si beeka jechuun. Maal isii malee naan hin jiru? Akka micoontu sosoobu jirti fakkaatti mana hakimaa geessii maraan marii dura fidirra akkanumatti lafaan haa qabdi jettee hin gammadine siin jaan. Tananiin beeka keessi akkana siin jirti jechuudha. Ati beena siin jedha. Amma kanaa osoo irra dawwalu jirti isiidhaan. Beena siin jedha isiin. Hidhaa kun fadhu natti hin dubbatin. Hin fadhu abdii laayi waan kootuma bicha qabatee dhageessee isuma sanii hojii jiraatta. Hin fadhu. Isii waliin bilbilee waggaa abboo guddaa meeqa osoo waliin bilbiliin. Kijiba. Dhageeffadhu kan. Dhageessitti maa. Ati maaltu masi sodaachisee? Hin fadhu hin dhaqu. Siyoon hin jira doo ofirraa baaseettiin akka ati jinaajjina jirtu kana jinaajjina as booda na beekeen sin beekani. As deem argineeti waan namni jedhu dhageeffadhu kan. Maali wanni yennaa taatuusaa? Maali na tumi siin jenneera. No mucaa doo. Khalaas narraa gattaayiree. Narraa gattaayiree. Si maraa na tumuu deemtaa. Na tumuu deemtaa. Narraa ulfoofti moo na biraarraa ulfoofti? Ta'ee dana tumtee usiif gahe jechuudha. Dhagee narraa ulfoofti. Ta'ee dana tumtee usiif gahe. Dhiisa amma san dhiisi dhiifama si gaafadhee jira amma. Bakka dhiifama keetti sin fadhu. Waan edda kasirra na tumtee fuu hin barri jechuudha. Na dhageeffadhu kan amma an si gaafa. Mana yaalaa si geessuu hin danda'amu hunda. Mana yaalaa tumin sana tumte saniifuu nan geessini ilmoodha jettee na geessuu deemte jechuudha. Ilmoo kan wannaan. Waan ilmoo mataan kiyya jiraadhu ilmoon jiraatti kasirra bisirraa galchee kanaafuu ilmoo masan qabattee biraa fuutee ta'e ilmoo tajaartiin jaalannate ilmoo jaalattu jechuudha. Isuma san qabattee biraa fuutee.
dhageessee habiibii kiyya ilmoodhaaf fardiidha ilmoo nagaraa jirtu moo haadhaa gubbaarra jirtu tutu irra fardi tumisa akkasii akkasii akka buutitti akkasii na cafeetta san jechuudha. Woy garaa si dhahee. Qaamni kiyya kun. Woy garaa si dhahee takka san lammaffaa dhiifama si gaafadheera mun kootuun deemna siin jedhaa jiraata. Abdina raagataa abdina raagataa hin fadhu khalaas manaa kama diimuu hin fadhu raagataa khalaasaan. Qoy maaliif hin feene manaa kama maaliif deemi feene natti hin kamaan feene si maan feene siin jedhaa. Khalaas hin deemu na dhisree. Sababa natti. Hin fadhu deemu fadhu. Akka isin si gorsitee hin beekaa. Yaa akki nam tokko nam Akka isin si gorsitee hin beekaa abdi. Amucaa kiyya adda baafachuu hin danda'u. Hin dandeessu khalaas. Hojjamtoota hordoftoota keenyaa kun argitanii dhugaa dubbachuuf mana yaalaa si geessaa si maraa beena jennaan diddee abadan dadhabee itti dhiisee jira kunoo waan godhu hin qabu dirqii hin jirtu jechaadha akka hojjamtoota hordoftoota keenyaa baga argitan isiniin jedha kunoo kana fakkaataa waan haarawaa jiraatechaadha waan haarawaan qabadhee isinii dhufaa kana hanga viidiyoo biraatiin waliin dachaan nageenyi rabbii bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jedha.